Ashama harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo jirra jirtu qeerroo fi qarree akkam nagaa jirtu anjira nagaa koodha. Waxabajjii 29 baga geessanis siin jedha guyyaa artistii keenya jaalatamaaf kabajamaa Haacee Hundeessaa hundi keessanuu baga geessan baga walumaan keenya siin jedha. Akkasumas waxabajjii 29 yoon ga'u hedduu gaddaa. Kanaaf iyyuu jechuudha waxabajjii 29 akkasumas warroonni dungoo Haacaaluu Hundeessaatii ibsuutti jirtan guddaa seenan isa yaadata. Injedha godhaamsa tokko waan isiniin dabarsuu barbaade jechuudha. Qabsaanni kufaa qabsoon itti fufaa akkuma guyyoo waaree wajjire jechuudha. Qabsaanni kufaa qabsoon itti fufaa. Kanaafuu Oromoo nuti tokko haa taanu harka wal qabannu isiniin jedha. Kanaafuu walumaan daawwannaa Beeruutii keessatti kan kabajame jechuudha. Akkasumas immoo Beeruutiin keessatti illee dungoo Haacaaluu Hundeessaa ilaalchifatee kan Beeruutiin keessatti illee dungoo Haacaaluu waggaa gootichasaa kan kabajaa turre jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaa walumaan turra galatoomaa isiniin jedha. Suuraa kee cicciree barbaraa keessa buusee kattaan cicciree gadi darbatee sibiila dhommoqee bara namni abjuudhaan lafa awwaalaa dhaqee bara hundumaa boqoqee asaasee kufa'ee irri kolfamee qeensi irraa buqqa'ee
ati garuu du'aaf qophooftee gadi baatee saba cunqurfamaaf salba argamtuu taatee garuu duuba hin jettu bitaaf mirga hin jettu saanduqa reeffaatiin marfamtee utuu deemtu addunyaa naannoftee biyya baay'ee argitee saba keetiif biyya Sibiilota sunaayi, kota Kenya, walee qabee, alaabaa Kenya. Yaadannoo obboleessa keenya Haacaaluu Hundeessaa Amaanu'eel. Alaabaa Kenya. Hanyeeka waxabajjii digdamii lama akka lakkoofsa Oromiyaa guutuu addunyaa Oromiyaa keessatti sochoodha. Waxabajjii digdamii sadii gooticha Oromoo Haacaaluu Hundeessaa kan itti wareegame jechuudha. Kanaafuu waxabajjii 23 hanga 22 akkasumas hanga 20 yaadannoo artistii keenya Haacaaluu Hundeessaa yookiin gooticha Oromoo kan Oromoon qabdu keessaa kan wareegame waxabajjiin 23 fi 22 nuuf gadda guddaadha. Akka guutuu addunyaa Oromiyaatti jechuudha. Nuuf gadda gooticha keenya guyyaa gooticha keenyatti dhabne jechuudha. Kanaafuu oolmaan biyyattii Oromiyaa har'a jechuudha. Guyyaa har'aa kana akka lakkoofsa Oromiyaatti gaaf waxabajjii 23 har'a haala bareedaa haala nama gaddisiisus ta'u haala nama gammachiisuun kabajamuufitti jira jechuudha Oromiyaa keessatti. Haalli inni nama gaddisiisu immoo warroonni tisheertii isaa uffatan mana hidhaatti dararamuun jechuudha. Gaafa 21 kaasee hanga 22 jechuudha mana hidhaa seenuun tisheertii isaa warroonni uffatan seenutu nama gaddisiisa. Lammaffaan immoo as keessaa maaltu nama gaddisiisa yoo jettan tokko sirbisaa hatamee YouTube irratti poosti gochuun uummata addunyaa bal'aa muufachiisus uummata addunyaa muufachiisee yookiin aarsus. Kanaafuu garuu immoo har'a dungoo ibsaa guyyaa 23 guyyaa inni itti wareegamedha. Kanaafuu uummata Oromoof guyyaan kun waxabajjii 23 guyyaa Oromoon itti gaddee goota keenya itti dhabne waan ta'eef. Kanaafuu ani immoo kan viidiyoo kana hojjechuu yookiin dalaguu danda'eef waan natti dhaga'ameef waan anaaf guyyaan waxabajjii 23 anaaf gadda guddaadha. Akkasumas immoo seenaa naaf anaaf jechuudha. Akka keetti seenaa guddaa naaf akkasumas immoo guutuu addunyaa Oromiyaa keessatti argaman uummata Oromoo biratti gaddaa guutamee fi seenaan guutamee kan argamu yoo ta'udha. Kanaafuu biyyoota garaagaraa keessa teessanii jechuun biyya adda addaa keessa teessanii Oromiyaa keessas warri jirtan biyyoota garaagaraa keessas kan jirtan dungoo Haacaaluu Hundeessaa yookiin gooticha keenya kana kabajuuf kan irratti argamtan yookiin kan biyya keessa jirtanis kan biyya alaa teessanis dungoo obboleessa keenya nu biraa wareegame Haacaaluu Hundeessaa ibsaa jirtan hundi keessan guddaa galateema. Kanneen akka Beeruutii fi kanneen akka Dubaay jechuudha kan dungoo sirna ibsaa fi dungoo isaa kan kabajaa jiru jechuudha. Siniin guddaa isaa galatooma gooticha keenya yaadachuu keessaniif guddaanuuf galatooma siniin jira. Horaa bulaa.